Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Haasawa nama tokko dhaggeeffatteen qooftu. Nama yoo guyyaa guutuu haasaa oole haasayni isaa nama ni fachiifne agartee ni beekta. Nama yoo yaame awwaachisu yoo dubbate amansiisu. Hayyuu dhugaa fi billiita dubbii beekuu jettiin manguddoon nama akkanaa kana. Namni tokko gaafa dubbii tolchee garaan nama gahe abalu numa arraba mi'aawaa jaanii miti waa malee miti gaa kanin kana hunda kaaseef viidiyoo arraa kanaatu waa'ee arraba mi'aawuu dubbata. Laata kennaan guddaan kun uumamaan namaaf kennamamoo guyyaa keessaa soorachuun ni danda'ama. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana turiiti dubbii mi'ooytuu tana dhandhamaa atilleen arraba mi'aayin afeerraa tiyyatan kabajaati. Kanneen haaree taatan yookaan viidiyoo tiyyaa arraan tana agartan subscribe godhaati mallattoo bilbilaa san ibsaa. Viidiyoon kun namoota hedduu akka dhaqqabuuf ammoo like godhuu hin dagatinaa. Bareedinni ilma namaa haasawa isaatii jaanayyoonni. Arrabni bareedina qofa osoo hin taane qabeenya aangodhaa fi humna nama tokkooti. Namoonni yaada ofii walitti qindeessanii haala nama amansiisuun ibsachuu danda'an yeroo mara namoota kaan caalaa dhageettii qaban. Namoonni gaafa arraba isaanii mi'eessanii yaada ofii namootaaf qoodan sirritti dhaggeeffataman. Yoo dubbatan irraa bareeda, yoo yaamicha godhan namoonni isaan hordofan. Jireenya daldalaa keessatti illee namoota kaan caalaa bu'aa argachuu danda'an dandeettii haasawee amansiisuu guddaa horachuu isa barbaachisa. Akkamitti akka amansiisee bituu fi amansiisee gurguru hubachuudha qaba. Waan bareedaa tokko gurguraaf magaalaa geessitee yoo bareedina isaa sirritti ibsuu hin dandeenye fi kanneen birarraa adda ta'uu isaa amansiisuu hin dandeenye gatii bareedaa itti argachuu hin dandeessu. Isa meeshaa qulqullinaan kan keetii gattee faarsee nama amansiiseetu itti milkaa. Meeshaa qofa osoo hin taane yaannilleen akkasuma. Yaada bareedaa tokko sammuu keessatti qabattee yoo gabbaatee arraba keetiin bareechitee namatti himtee hin amansiifne yaanni kee sun suma qofa biratti hafa. Bakka takkaanillee sin gahuu beeki. Isa dandeettii biraa tokkollee hin qabne garuu haasawa bareechee beekutu yaada kee kuffisa jechuudha beeki. Kanaaf fakkaata gaa ilmi namaa waan arraba isaatiin oomishatee deebi'ee nyaataa kan ja'amuuf dandeettii haasawa bareechuu kana namoota muraasaaf uumamumaatu ganamaan kenneef. Kanneen uumamaan kennaa kana hin qabne immoo guyyuma keessaa leenjii godhuudhaanii fi tooftaalee garagaraa hordofuudhaan horachuun ni danda'ama. Mee tooftaalee ittiin nama arraba mi'aawu ta'an muraasa waliin laallaati nafaana tura. Tokkoffaan salphisanii ilaaluudha. Ergaa namaaf dabarsuu barbaadde tokko salphaa gabaabaa fi ergaa ifa ta'e namaaf godhe. Ergaa yeroo dheerate nama dabbara waan yaadameef sanirrallee hin oolu. Osoo dheeressituuti ajandaa harkaa qabduu fi waan silaa nama hubachiisuu barbaadde san keessaa baata. Namoota tokko kanneen waa shakkaniifis hulaa banuu dandeessa. Yoo salphumatti gabaabsitee namatti hin himne kana hunda na amansiisumaaf natti haasawa malee wanni inni dubbatu kun waa dhugaa miti shakkii jettu keessa galuu mala. Abbaan qabeenyaa kaampaanii Apple kan ta'e Steve Jobs akka jedhutti waan tokko karaa salphaa ta'een namaaf ibsuu danda'uun ogummaa guddaadha jedha. Viidiyoo fi barreeffamaanis ta'ee haasawa afaanitiinis yaada bareedaa gabaabaa garuu ergaa guddaa dabarsu fayyadami. Lammaffaan faayidaa namoonni biraa keessaa argatan irratti xiyyeeffachuudha. Gaafa yaada tokko namaaf qoodduu fi nama amansiisuudhaaf carraayitu ani hoo waan kana keessaa maalin argadhaa gaafin jettu akka kaatu sirritti beekuu qabda. Namoonni ati waan kana itti himtu sun afaanii baafatanii gaafii kana si gaafatuu baatanillee of keessatti herreega kana dhawachuun isaanii nafu quba qabaadhu. Kanaafuu gaafii barbaachisaa taate tanaaf haasawa keenya keessatti deebisaa laachuudhaaf yaalii godhuun barbaachisaadha. Namni waan isan fayyadne tokko yeroo dheeraa si filaatee gonkumaa osoo hin dhaggeeffatu. Hanga feete yoo bareechitee itti himtellee faayidaa inni waan san keessaa argatu yoo itti himaa deemte malee si hubachuudhaaf hayyamamaa tahuu dhabuu mala. Kana godhuudhaaf fedhii nama keessatti uumee yaada keenya san salphatti akka namoonni simataniif nu gargaara. Sadaffaan ofitti amantummaadha. Yeroo tokko dhugaan jirtu waan ijaan agarrurraa adda ta'uu isaa osuma beeynu ofitti amantummaa nama waan nutti himaa jiruu saniin
murtii teenya jijjiiruu dandeenya. Yaada keenya guutumaan guututti akka dhiifnu nu godhuu danda'a. Nama waan dhugaa tokko sodaachaa dubbaturraa nama soba adii ofitti amantummaadhaan namatti himuutu irra nama amansiisuu danda'a. Hordoftootaas horachuu danda'a. Yeroo ammaan tanaa kan mul'achaa jirus kanuma. Keessattuu sooshaal miidiyaa kanarratti yoo agartan waanuma hin fakkaanne takka irra deddeebi'anii ofitti amantummaadhaan waan haasawan qofaaf namoonni isaan hordofa. Kanaafuu waan hojjennuu fi waan dubbannu keessattillee ofitti amantummaan hedduu barbaachisa. Waan dubbachaa jirtu san ofiifillee akka sirriitti itti amantu qaamaa fi qalbii teetiin sirriitti namatti agarsiisuu danda'uu qabda. Walitti dhufeenya namoota jidduu jiran keessatti ergaalee jechootaan dabran caalaa ergaaleen jechoota malee dabran humna guddaadha qaban. Afraffaan ija nama biraatiin laaluu. Kana jechuun maal sitti fakkaate? Namoota nu fakkaatan wajjin hojjechuu barbaanna. Seenaa wal fakkaataa qabna jennee yoo yaadne, yaadni keenya yoo wal fakkaate, filannoon keenya yoo walitti dhihaate, fedhii waliin hojjechuu salphumatti keessa keenyatti uumama. Kanaafuu wantoota humna tokkummaa keenyaa cimsan kana hojjechuun dandeettii dubbannee amansiisuu danda'uu keenyaa hedduu nuuf guddisa. Kallattiidhaan qunnamtii ijaa godhuu, sirriitti dhaggeeffachuu, mallattoolee akka haasawni nuuf galaa jiran agarsiisan tokko tokko mul'isu. Wantoonni akkanaa kun hundinuu dandeettii dubbannee amansiisuu keenyaa hedduudha nuuf guddisan. Shanaffaan osoo hin ifanne irra deddeebi'anii yaalu. Wanni jalqabde tokko hanga fedhallee yoo ulfaataa ta'e abdii murachuu dhiiftee yoo irra deddeebitee yaalte itti milkaa'uun kee hin hafu. Maloota ittiin haasawa keenya mi'eessinuu kanas yoo irra deddeebitee yaalte yeroo muraasa booda jijjiirama ajaa'ibaati fidda. Atummaan hin sodaatin, abdiis hin kutatin. Jahaffaan hanqina uumuudha. Waaliyaan maaliif bineensota kaaniin addatti faarfama? Waan jabaa tahee fi bineensota birarra bareeduu fi miti bar waan Itoophiyaa qofa keessatti argamuu fi waan biyyiti ittiin boontu wanni taheef mallattoo daldalaa kan taheef garee kubbaa miilaa Itoophiyaa waaliyaa kan moggaasaniif waan biraatiif osoo hin taane waan Itoophiyaa qofa keessatti argamuu fi biyya Awustiraaliyaatti kaangaaruun bineensota kaan hundarra jaalatamti. Bineensota kaan caalaa kunuunsi godhamaaf. Awustiraaliyaa yeroo maqaa dhawame kan dura sammuutti nama dhufu kaangaaroodha. Mallattoo dhaabbilee mootummaatii fi daldala gurguddaati. Kuni maaliif ta'e sitti fakkaata? Awustiraaliyaa malee waan biyya biraa keessatti hin argamneefi. Kanaafuu yaada gurguruu barbaannus tahee meeshaa magaalarratti baafne kanneen birarraa maaliin akka adda tahe maaliin akka caalu hubachuun barbaachisaadha. Waanuma asis achis karaa hundarra guuteef fedhiin namootaa hangas hunda guddaa miti. Waan bareedaa tokko qabaattee yoo bareedina isaa himuu hin dandeenye eenyutu garagalees ilaala. Waanuma hunda keessatti arraba mi'eeffachuun hedduu nama fayyada. Torbaffaan itti qophaa'uudha. Jalqaba irratti waa'ee waan irraa dubbachuuf deemnuu san sirriitti beekuu nu barbaachisa. Osoo nama amansiisuu barbaannu san bira hin geenye jalqabumaa'uu sirriitti itti qophaa'uu qabna. Itti qophaa'uun waan dubbannu san irratti illee ofitti amantummaa guddaadha nuuf kenna. Yeroo itti qophooytee deemte waan dubbattu san sodaa takka maleedha dubbatta waan ta'eef. Egaa jaallawwan kiyya arrabaa fi jireenya keessanillee isiniif haa bareechu jecha kan arraa asirratti goolabna. Xumurtee bahuu keetiin dura garuu laayikii godhuu kee irra deebii ilaali. Viidiyoo haaraa nanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isinin jaaladha.